har'a shakkiiwwan ja'a qabaachuun as dhufeera. Yoo gaaffilee koo kanaaf deebii sirrii argadde islaamummaa fudhachuuf qophiidha. Kiristoos nagaa fi raaxman irraa jiraatu warra ofiin kiristaana jedhan caalaa sirritti isa hordofaa jira jedhiin. Kanaaf yoo musliimoota keessaa tokko taate namoota kiristaana ofiin jedhan kiristaana jedhan caalaa isaa caalaa gaarii taate. Then the Christians themselves. Hope that answers the Gaafii kee akkasiif deebisee abdii qaba obboleessa. answers the question, brother. Eeyyee. What's the fifth? Gaafiin shanaffaa maal ture? Amma gaaffii hunda fixee jira. Gaafiileen kee hundi deebii isaanii argataniiru moo? Eeyyee argataniiru galatoome. Amma amantiin islaamaa sirrii ta'uu isaa amantaa guutuu qabda. Ani amantiin islaamummaa sirrii akka ta'e amaneen jira. Islaamummaa fudhachuufis qophiidha. Okay, good evening, everybody. My name is Kevin, and I'm a concierge. Today I'm coming here because I have 6 doubts, which I believe if I get the right answer, I'm Tole ready galgala to gaarii hundumaaf. Maqaan koo Keevin jedhama. Ani hojii koonsiyarjii ija hojjedha. Har'a shakkiiwwan ja'a qabaachuun as dhufeera. Yoo gaaffilee koo kanaaf deebii sirrii argadde islaamummaa fudhachuuf qophiidha. accept Islam. To start with, Gaaffii koo inni jalqabaa islaamni karaa waaqeffannaa sirrii akka ta'e akkamittan beeka? and, I will follow that question with the second question. Gaaffii kana wal qabatee gaaffii lammaffaa akkamittan beeka ergaa ani dabarsu gara rabbii akka ga'u. Kana malees Dr. Zakir Naik yeroo dheeraaf isin dhaggeeffachaan tureera. Lallabaa keessan keessatti yeroo hedduu waan jettan keessaa tokko. Namni mootummaa samii seenuuf ajaja rabbii kabajuu qaba kan jedhudha. Garuu yeroo ammaatti addunyaan keessa jiru keessatti qormaata jireenyaa fi dhiibbaa miidiyaa hedduu waliin seera kan akkamitti eeguu dandeenya? Namni yoo dogoggora irra deddeebiin raawwate boodarra gaabbii keessa gale rabbiin isaaf ni dhiisaa? And does God forgive you if you repeatedly make mistakes and repent? Brother wants to give in 2 parts. Obboleessi keenya gaafii isaa kutaa lamatti qoodee dhiyeessuu barbaada. Walumaa galatti gaafii 6 gaafachuu barbaada. Gaafiilee 3 jalqabaa inni gaafate keessaa tokko islaamummaa keessatti ibaadaan sirrii ta'uu akkamitti beeknaa kan jedhudha. Kana jechuun akkaataan itti rabbi waaqeffannu islaamummaa keessatti sirrii ta'uu isaa akkamitti hubachuu dandeenya? Yookaan Is it immoo the right way or islaamummaan sirrii ta'uu isaa maaliin beekuu dandeenya? the first question to know that is Islam the correct Jechuun maal jechuu barbaada? Akkamitti namni tokko karaa sirrii ittiin rabbi waaqeffatu beekuu danda'a jechuu keeti? and the second Gaafii jalqabaa obboleessi keenya gaafate akkana. Islaamummaan amantii sirrii ta'uu akkamitti beeka kan jedhudha. Gaafiin lammaffaanis isa kanaan wal fakkaata. Islaamummaan dhugaa ta'uu isaa akkamittiin beeka jechuun gaafate. Gaafii isa sadaffaa keessatti immoo akkuma inni jedhe haasaa koo tokko keessatti waa'ee Yesuus Kiristoos nageenyi isa irratti haa jiraatu ani akkana jedhe yoo mootummaa samii seenuu barbaadde ajajoota rabbii eeguu qabda kan jedhu. Kanaafis har'a akkamitti seera kakuu moofaa keessatti ibsame hundumaa hordofuu dandeenya jechuun gaafate. Gaafii lamaan jalqabaa walitti qabee deebisuuf yaala. Akkamitti beekna islaamummaan amantii sirrii fi karaa sirrii ittiin rabbi waaqeffatan ta'uu isaa kan jedhu irratti akkamittis beekna islaamummaan dhugaa ta'uu isaa? Islaamummaa jechuun jecha salaam jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u hiikni isaa nagaa jechuudha. Akkasumas jecha afaan Arabiffaa salaam jedhu irraa kan argame yoo ta'u hiikni isaa nagaya fedhii ofii guututti rabbiif kennuudhaan argatu. Kanaaf islaama jechuun fedhii ofii guututti rabbiif kennuudhaan nagaa argachuu jechuudha. Amantiin kamiyyuu yoo ofii isaatiif rabbi biraa dhufe jedhe mirkanaa'uuf qormaata keessa darbu qaba. Kitaabni amantiin yookaan mul'anni sun
dhugoomsu rabbi biraa ta'uu isaa ragaa amansiisaa qabaachuu qaba. Yeroo durii dinqiin muujizaan yeroo sanaaf ta'u ture. Quraanni kabajamaanis dinqii guddaa keessaa isa tokkodha. Boodarra yeroo ogbarruu fi walaloon guddachaa turetti hayyoonni arabaa kan muslimaa fi muslima hin taanellee hedduun isaanii quraanni ogbarruu afaan arabiffaa keessaa isa hunda caalaa akka ta'e mirkaneessaniiru. Har'a garuu yeroon yeroo saayinsiitii fi tiknoolojii keessa jirra. Kanaaf kitaabni amantii kamiyyuu yoo rabbiin biraa dhufe jedhe qormaata saayinsii fi hubannoo ammayyaa keessa darbu qaba. Kitaabni amantii addunyaa hedduun yeroo qormaata kana keessa darbaman rakkoo qabu. Quraanni garuu saayinsii mirkanaa'e waliin wal hin faalleessu. Except the Quran. And I've given a lecture on the topic. Mata duree quraanaa fi saayinsii ammayyaa jedhu irratti barumsa bal'aa kenneera. Garuu yeroo keenya daangeffamaa waan ta'eef gaafii kee irratti yeroo dheeraa fudhachuun bal'inaan ibsuu hin danda'amu. Kanaaf deebii gabaabaa qofaan irratti deebisa. Garuu waan tokko kaasuun barbaada. Akkuma Albert Einstein jedhe saayinsii beekamaa fi badhaasa noobeelii kan injifate akkana jedhee ture. Saayinsiin amantii malee laamshaadha. Amantiin saayinsii malee immoo jaamaadha. Garuu ani waan inni jedhe kana walii hin galu. Maaliif jechuun quraanni kabajamaan matuma isaatti kitaaba ifaa fi qajeelfamaadha. Mee isin haa yaadachiisu. Quraanni kitaaba saayinsii SCIANCA saayinsii qofaa miti. Inni kitaaba mallattooleeti jechuu. SCIGNS saayiniidha. Kamallattooti. Quraana keessatti aayileen 6,000 ol jiru. Isaan keessaa 1,000 ol waa'ee uumamaa fi saayinsii irratti dubbatu. Amma yoo dhugaa yeroo ammaa saayinsiidhaan beekame quraana waliin wal bira qabnee ilaalle wantoonni saayinsii yeroo dhiyoo kana argate hedduun isaanii quraanni ammoo waggaa 1400 dura dubbatee jira. Tarii waggoota 50, 200 yookaan 400 dura saayinsiin waan tokko argate ta'uu danda'a. Garuu quraanni waggoota 1,400 dura dubbatee jira. Fakkeenyaaf quraanni waa'ee uumamaa addunyaa dubbata. Quraana keessatti suuraa Al-Anbiyaa boqonnaa 21 ayata 30 keessatti samii fi dachiin walitti qabamanii akka turan booda adda baafaman ibsa. Saayinsitoonni yeroo ammaa kana Big Bang jechuun waamaniis kanaa fi kan biraa kan kana fakkaatan hedduun jiru. Wanti saayinsii yeroo dhiyoo keessa argate quraanni waggoota 1,400 dura dubbatee jira. Akkasumas quraanni dachiin bocoqeengoo akka qabdu ni ibsa. Suuraa Al-Naaziyaat boqonnaa 79 ayata 30 keessatti rabbiin dachii diriirsee bocaan qaaquu fakkaatuun qopheessuu dubbata. Ishee irratti mallattoo agarsiisa. Jiini ifa ofii akka hin qabnee fi ifa aduu calaqqeessisuu isaa har'a saayinsiin mirkaneesseera. Quraanni immoo kana waggoota 1,400 dura suuraa Al-Furqaan boqonnaa 25 ayata 61 keessatti dubbateera. Kana hunda eenyuutu yeroo sana beekuu danda'a ture. Dhugaan quraana keessa jiru wanta saayinsii yeroo ammaa kana bira gahe walitti dhufa. Yeroo ani mana barumsaa keessa turetti aduun dhaabbata akka ta'e barsiifamaan ture. Garuu quraanni suuraa Al-Anbiyaa boqonnaa 21 ayata 33 keessatti aduunis jiiniinis karaa isaanii keessatti akka socho'an dubbata. Har'a saayinsiin aduun karaa ofii ishee akka naanno'ituu fi orbitii ishee irratti akka imaltu mirkaneesseera. Haaluma kanaan quraanni waa'ee baayoloojii, ziyooloojii, buutoonii, ambiyooloojii fi jeenetiksii illee dubbata. Wantoonni saayinsiin yeroo dhihoo kana argate hedduun quraana keessatti duraan ibsameera. Kanaafuu yoo kitaabota amantii hunda qormaata saayinsii har'aa irratti madaalle kitaabni qormaata kana keessa darbu tokko qofa. Inninis quraana kabajamaadha. Kana hafe hundi nu kufa. Har'a saayinsiin hanga ammaatti waa hunda bira hin geenye. Kanaaf har'a yoo quraana xiinxaltan wantoonni quraanni waa'ee saayinsii dubbatu keessaa 80% ol har'a saayinsiidhaan sirrii ta'uu isaanii mirkaneessee jira. Kanaaf immoo 20% qofa ta'us 20 hafe sun dogoggora jechuu miti. Inni yeroo ammaa hubannoo saayinsii ifaa guutuu hin taane waan ta'eef ta'uu danda'a. Garuu loojikiidhaan yoo 80% sirrii ta'e argame inni hafe illee yeroo booda sirrii ta'uunsaa hin oolu. Inshaallah
kanaaf amantiin islaamaa amantii loojikii fi ragaa irratti hundaa'edha. Quraana keessatti aayatoonni tokko illee dhugaa saayinsii mirkanaa'e waliin wal hin faalleessu. Isaa wal faalleessu hin jiru. Yaadirmeewwan yeroo tokko tokko jijjiiramuu danda'u, garuu dhugaa saayinsii mirkanaa'e quraana waliin wal hin faalleessu. Kana irratti hundaa'uudhaan yoo kitaabota amantii addunyaa hunda qormaata saayinsii irratti madaalle, kitaabni qormaata kana darbu keessaa isa tokko quraana kabajamaa fi amantii islaamaadha. Gaafii fi deebii keenya jalqabuun dura aayata quraanaa tokko irraa caqasuun barbaada. Quraana keessatti suuratul al-Israa boqonnaa 17 aayata 81 keessatti Rabbiin akkana jedha: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. dhugaan dhufeera, sobnis baduufi dhugumatti sobni baduuf qophaa'aadha. Kana jechuun yoo amantii hunda qormaata irratti madaalle, amantiin dhugaa ta'ee qofaatu dura dhaabbata, kan soba ta'e immoo ni bada. Sababuma kanaaf barreessaa fi qorataan Wiiliyaam Muur kiristaana ta'ee osoo jiruu waggoota 100 dura yeroo islaamummaa qeeqaa turetti illee quraanni kitaaba amantii keessaa isa qofa akka hin jijjiiramnee fi bifa isaa qulqulluu keessatti eegamee akka ture dubbateera. Quraanni waggoota hedduuf akkuma turetti tikfamee jira. Kanaaf dhugaa kana irratti hundaa'uun amantiin dhugaa ta'ee fi sirrii ta'e islaamummaa ta'uu isaa namni hubachuu ni danda'a. And can believe it is truthful and correct, it is the Quran. As far as the third question is Amma gara gaafii sadaffaatti haa ceenu. Ani haasaa koo keessatti waa'ee Yesuus Kiristoos nageenyi isa irratti haa jiraatu dubbadheera. Inni ajajoota Rabbii hordofuun barbaachisaa ta'uu ibseera. Kitaaba qulqulluu keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 haga 20 keessatti Yesuus Kiristoos akkana jedha jechuun caqaseera: qajeelummaa keessan kan barsiisotaa fi faarsotaa caalaa yoo hin taane mootummaa samii seenuu hin dandeessan. Kanaafuu yeroo sana kiristaanni gaariin tokko yoo mootummaa samii seenuu barbaade ajajoota Rabbii hundumaa eeguu qaba ture. Yesuus Kiristoos nageenyi isarra haa jiraatu seera keessaa qubee tokko illee akka hin diigamne barsiiseera. Yoo namni tokko ajajoota sana keessaa tokko illee diige mootummaa samii keessatti isa xiqqaa jedhama. Kanaaf mootummaa samii seenuuf ajajoota Rabbii eeguun barbaachisaa ta'uu isaa irratti bu'uura godhachuudhaan wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 haga 20 keessatti Yesuus Kiristoos nageenyi isarra haa jiraatu akkana jedha: seera kakuu moofaa keessaa tokko illee akka hin diigamne barsiiseera. Kana jechuun yeroo sana namni seera kakuu moofaa hundumaa hordofuu qaba turan. Gaafiin ati gaafatte immoo baay'ee gaariidha. Akkasumas gaafii loojikii qabudha. Bara ammaa keessa jirru keessatti seera kana hundumaa akkamitti hordofuu dandeenya jechuun gaafachuun gaafii sirriidha. Seerri kakuu moofaa hundi hordofuun isaa ulfaataadha. Ulfaataa akka ta'e anillee si walii gala. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nageenyi isarra haa jiraatu wangeela Yohaannes boqonnaa 16 lakkoofsa 12 haga 14 keessatti akkana jedhe: ani waa hedduu isinitti himuu qaba. Waan isinitti himu kana garuu yeroo ammatti baachuu hin dandeessan. Yeroo hafuurri dhugaa dhufu garuu inni gara dhugaa hundumaatti isin qajeelcha. Kana jechuun namoonni yeroo sanaa ajajoota hundumaa yeroo tokko keessatti baachuu akka hin dandeenyee fi qajeelfamni guutuun booda akka dhufu agarsiisa. Inni ofii isaa irraa hin dubbatu, waan dhaga'e qofa dubbata. Inni na ulfeessa jechuunis ni ibsa. Kana jechuun Yesuus Kiristoos nageenyi isarratti haa jiraatu dhufaatii raajii fi ergamaa dhumaa jechuun Muhammad nagaa fi rahmanni isarra haa jiraatu irratti raajii dubbachaa ture. coming of the last and final messenger, last and final prophet, Prophet Muhammad, peace be upon him. Yeroo inni dhufu namoota gara dhugaa hundumaatti qajeelcha. Kana jechuun Yesuus Kiristoos nageenyi isarratti haa jiraatu. Yeroo sana namoonni waan hundumaa guutumaa guututti baachuu akka hin dandeenye ni beeka ture. Kanaaf qajeelfamni guutuun boodarra akka dhufu akeekeera. Sababni yeroo hafuurri dhugaa dhufu inni isin qajeelcha jedhameefis kanaadha. Islaamummaa keessatti kun ergamaa dhumaa Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isarraa jiraatu irratti hojiirra oola jechuun hubatama. Kanaaf yeroo sana seerota kakuu moofaa fi kakuu haaraa hordofuun ulfaataa ta'us Yesuus Kiristoos nageenyi isarra haa jiraatu namoonni ergamaa
dhumaa yeroo dhufu isa hordofuu akka qaban akeekeera jechuun ibsee jira. Kanaafuu yoo namni tokko yeroo ammaa kiristaana gaarii ta'uu barbaade rabbi tokkicha amanuu qofa osoo hin taane akkasumas nabi Muhammad nagaa fi rahmanni irraa jiraatu akka ergamaa rabbii ta'e amanuun barbaachisaa ta'uu isaa islaamummaan ni barsiisa. Gaafii keef akkasiif deebise abdii qaba. The other question is coming from a Christian background with a Christian family. Gaafiin itti aanu immoo waa'ee maatii fi jireenyaa waliinidha. Innis ani yoo islaamummaa fudhadhee maatiin koo kiristaana ta'e waliin akkamitti wal qunnamuu fi waliin jiraachuu hin danda'a? Akkamitti mana tokko keessatti amantii adda addaa qabatanii waliin jiraachuu hin danda'amu? Same compound. Brother asked the question that if I convert to Islam, how will I connect? Obboleessa keenya akkuma kakuu moofaa fi kakuun haaraan jiru kiristaanonni yeroo tokko tokko seerota kakuu moofaa hordofu. Sana booda kakuu haaraan dhufe. There's also something like the Last Testament. The glorious Quran. Islaamummaanis quraana kabajamaa kakuu xumuraa akka qajeelfama mootummaa isa dhuma rabbii irraa dhufetti ilaala. Quraana keessatti raajiin kitaaba qulqulluu keessatti dhufan keessaa tokko illee hin tuffatamu. Islaamummaan raajota rabbii hunda irratti amanuu barsiisa. Quraana keessatti raajonni hedduun maqaan isaanii ibsaman jiru. Isaan keessaa baay'een isaanii kitaaba qulqulluu keessattis ni caqasamu. Kanaaf musliimoonni raajota rabbii hundaa kabaju qabu. Muhammad nagaa fi rahmanni irraa jiraatu ergamtoota keessaa isa dhumaa akka ta'e islaamummaan ni barsiisa. Akkasumas rabbii irraa ergamtoonni hedduun gara ilma namaatti ergameera jechuun ni amanna. Kanaaf namni islaamummaatti yoo jijjiirame illee maatii isaa tuffachuu yookaan irraa fagaachuu hin qabu. Islaamummaan maatii kabajuu, wal jaalachuu fi namoota amantii adda addaa qaban wajjiin haala gaariin waliin jiraachuu barsiisa. Raajota keessaa isa kitaaba keessatti eerame kamiyyuu tuffachuun si hin barbaachisu. Dhugumaan immoo ani dhibbaan wanta Yesuus Kiristoos nageenyi isarra haa jiraatu jedhu hordofaa jira jettee isaanitti himu qabda. Kiristaanonni biroon immoo Yesuus 80 yookaan 90 yookaan 50 hordofaa jiru ta'uu danda'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 keessatti lakkoofsa 12 haga 14tti akkana jedhe jechuun itti himu qabda. Ani waan hedduu isinitti himu qaba garuu amma baachuu hin dandeessan. Inni jechuun hafuura dhugaa yeroo dhufu gara dhugaa hundumaatti isin qajeelcha. Kanaaf ani Yesuus Kiristoos nagaa fi rahmanni irraa jiraatu warra ofiin kiristaana jedhan caalaa sirritti isa hordofaa jira jedhiin. Kanaaf yoo musliimoota keessaa tokko taate namoota kiristaana ofiin jedhan kiristaana jedhan caalaa isaa gaarii taata. Than the Christian themselves. Hope that answers the question. Gaafii kee akkasiif deebise abdii qaba That obboleessa. answers the question, brother. Eeyyee. What's the fifth? Gaafiin shanaffaa maal ture? I just ran out of questions. Amma gaafii hunda fixee jira. Gaafiileen kee hundi deebii isaanii argataniiru moo? Eeyyee argataniiru galatoomi. Amma amantiin islaamaa sirrii ta'uu isaa amantaa guutuu qabda. Ani amantiin islaamummaa sirrii akka ta'e amaneen jira. Islaamummaa fudhachuufis qophiidha. Islam. Waaqni tokko qofa akka jiru ni amantaa? That there is one God. Eeyyee waaqni tokko qofa akka jiru nan amana. Yesuus Kiristoos nageenyi isarra haa jiraatu ergamaa rabbii ta'uu isaa hoo ni amantaa? Name is God. Eeyyee Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii ta'uu isaa nan amana. Do you believe Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isarraa jiraatu ergamaa isa xumuraa fi isa dhumaa ta'uu isaa hoo ni amantaa? Ani Nabi Muhammad ergamaa isa dhumaa fi xumuraa ta'uu isaa nan amana. brother is Obboleessa namni islaamummaa akka fudhattuuf si dirqisiise ni jira? Ani islaamummaa fudhachuuf qophiidha. Namni tokkoyyuu islaamummaa fudhachuuf si dirqisiisee jira? Namni tokkoyyuu na hin dirqisiifne murtii kooti ofii kootiif. Fadhii kee bilisaati immoo? Eeyyee qalbii kootiin murteesseeti. Wanti waan kana hunda gaafadheefis sababiin isaas namni tokko islaamaa akka ta'uuf akka seenuuf dirqisiisuun amantii keenya keessatti dhowwamaadha. Seera biyyoota addunyaa hedduunis dhowwamaadha. Kanaaf fadhii kee bilisaatiin insha Allah islaama fudhadhu. Ani afaan arabaffaan nan jedha ati immoo na hordofii na wajji jedheeyyee. ashhadu
ashhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness. I bear witness. Rabbiin akka si qajeelchuu fi akka maatii kees gara amantii nagaa kanaatti qajeelchitu si gargaaru Rabbi siif kadhadha. Akkasumas Rabbiin addunyaa kana keessatti ta'ee jireenya akiraa keessattis waan gaarii hunda siif haa kennu jechuun siif kadhadha.